Kottaa gara Waaqayyootti deebina. Hosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Hosiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 amma 7. Guyyaa gaafa 22 fi 23 ji'a sadaffaa 2016 yaada Waaqayyoo waa'ee waldoota kiristiyaanaa biyya lafaarraa jirtu addumaan akka biyya keenya Itoophiyaatti anatti dubbate kanatti dhufee jira. Guyyaa gaafa jalqabaa dubartii ani qaamaan beekutu duute naan jedhame. Ani dhuguma dubartiin kun duute jedheen mul'ata sana keessa itti yaadu jalqabe. Garuu takka tureen isheen ni duute jedhamte sun akkasutuu jettuun dhaga'e. Warra du'aa yookaan dooga'ii deemna kottaa na gargaaraa jette turte. Wanti sun garuu ifa naaf hin taane. Kanaaf nama tokko duwwaatti himeen dhiise. Halkan lammaffaa jechuunis guyyaa gaafa 23 ji'a sadaffaa 2016 ergaa kana fakkaatu karaa ifa ta'een waggoota dheeraa dura duutee kan turte dubartii gara koo fide. Akka waan isheen amma duutetti gara koo fidee mul'ata sana keessa boo'uun jalqabe. Boo'icha sana keessaa namoota Waaqayyoo ani qaamaan beeku baay'eetu ture. Ani garuu caalchiseen boo'an ture. Namoonni nama jajjabeessuudhaaf nyaata qabatanii turanis turaniiru. Ani garuu ammayyuu nan boo'an ture. Achi yeroon dammaquu Hafuurri Qulqulluun naaf ibsuu jalqabe. Mul'ati kun lamaan hiiki isaa tokkicha akka ta'ee inni Hafuurri Qulqulluun natti hima. Innis waldoota kiristiyaanaa biyya lafaarra jirtu addumaan biyya keenya Itoophiyaa keessa jirtu natti hime. Baay'een ishee kufaatii isaa dhumaa keessa akka jirtu, akka kuftee jirtu immoo kan beektuu fi kan hin beekne natti hime. Akki isheen itti kufte akka kanatti itti fufee jira. Akkaataa adda addaatiin kufte. Imaanaa ani isheetti kenne dhiiftee wantoota adda addaatti deebite jedha Gooftaan. Isheen kaan lola, jibba, ajjeechaa, soba, walirratti ka'uu, dabarsanii wal kennuu, ija hojii foonii hundumaatti deebitee jedha Gooftaan. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 amma 21tti carraan isheedhaa kennetti fayyadamuu dhiiftee kompitiishinii yookiis wal dorgommeetti erga deebitee turteetti jedha Gooftaan. Ifan isheedhaaf ibse dhiiftee biyya lafummaatu ishee argate. Isheenis itti adda ba'uu dadhabde. Utuu dunkaanni du'aa biyyatti marsee jiru ifa jettee dubbatti. Guutummaan biyyatti dukkanooftee utuu jirtu haalli ekonoomii ishee rakkoon ishee hundumtuu rakkoo siyaasaatiin waa meeqaan burjaajoftee utuu jirtu ifa jetteetu iyyi akkasiis baay'ifti. Baay'een ishee rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo dhukkubaa, rakkoo tokkummaa biyya lafaa keessaaf waldoota kiristiyaanaa keessaa mul'atu isa kanaan liqinfamtee jirti jedha Gooftaan. Kana irratti akkas jedheetu natti dubbata. Ka'ii waa dubbadhu jedhi jedhee Gooftaan natti hima. Kan waa dubbachuu qabu waldaa kiristiyaanaati. Ga'ee ishee ba'uu kan qabdu. Yoo akkas ta'uudhaa baate kuftee kufaatii keessa akka jirtu kan beektuu fi kan hin beekne hundi keessan waldoonni kiristiyaanaa waan isinitti dhufu dhaggeeffadhaa jedha Gooftaan. Yoo kaatanii waan dubbattan, yoo kaatanii araaran dubbattan, yoo kaatanii nagaan labsitan ta'e of eeggachiisa yookiis warningiin isinitti dhufu kanattaan akka jiru Gooftaan natti dubbata. Keessumaa paasteroonni, raajonni, ergamoonni,
hojjetoonni wangeelaa, barsiisonni wangeelaa fi luboonni akkuma kana geggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa taayitilii adda addaa kan qabdan ofii keessanis qalbii jijjiirradhaa, saba koos qalbii jijjiirrachiisaa jedha Gooftaan. Yoo akkas ta'uudhaa baate baay'een keessan ga'ee keessan hin baane waan ta'eef itti gaafatamummaan keessan guddaadha. Itti gaafatamummaa guddaa jalatti kuftanii jirtu. Baay'een keessan yakka biyya lafaa kana keessatti argamu jalatti kuftanii mana hidhaa isuun warri yakkaa hojjetan hundumtuu itti hidhamutti kan darbatamtan yeroon isin fuuldura jiru yeroo hamaaf sodaachisaa akka ta'e Gooftaan keessaa baasee natti dubbata. Kana ooluudhaaf garuu akkas jedheetu natti hima Gooftaan. Namoota yakkaa hojjetan hundumaa wajjin akka ittiin gaafatamnetti egaa dammaqaa, ofii keessanis qalbii diddiirradhaa, saba koos qalbii diddiirrachiisaa jedha Gooftaan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoobsa 1-3. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoobsa 4-5. Gooftaan kan natti dubbatu iddoo kanarratti kanatti aansee kan jiru ibsa gabaabaa sagalee kanarratti akka laadhuuf hafuura qulqulluu laphee koorraa kan kaa'u waldaan kiristiyaanaa isheen kuftee kufaatii ishee beektu qalbii diddiirrachuudhaaf karaa kan barbaaddu, qalbii diddiirrachuudhaafis immoo karaa kan hin barbaanne, kufaatii ishee akka jabinaatti kan eeggattu, dubartii ishee duutee achumaa nafti ka'eetan waa'ee du'a kootii mari'adha jechuu kan hin dandeenye. Isheen kufaatii ishee beektee kufaatii keessaa ka'uudhaaf karaa barbaaddu garuu duutee akka jirtu argite karaa kan barbaaddu, karaa argachuu kan dhabde, addumaan akka sabni koo qalbiin diddiirranne kan gootan, saba koos kan qalbiin jijjiirrachiif ofiis qalbii kan hin jijjiirranne geggeessitoonni taayitilii adda addaa kan qabdan dhaggeeffadhaa. Gooftaan kan dubbatu sagaleen kun qixa waldaan kiristiyaanaa jirtu hundumaatti lubbu qabeessa hundumaa bira akka ga'u fedha Waaqayyooti. Waaqayyo kan natti hime ergaa kana dhaggeeffadhaa. Godinaalee garaagaraa keessa kan jirtan, aanaa garaagaraa keessa kan jirtan, guutummaa biyya keenya Itoophiyaa keessa kan jirtan akkas jedha Waaqayyo, saba koo qalbii jijjiirrachiisaa, ofii keessanis qalbii diddiirradhaa, gara kootti deebi'aa. Isin irraatu ga'ee guddaatu eegama. Sababii waldaa kiristiyaanaatiif wanti hin eegamne danuun addunyaa kana kan dhuunfate, biyya kana Itoophiyaa dukkanni dhuunfate waldaan kiristiyaanaa ga'ee ishee ba'uu dadhabuudhaa jedha Gooftaan. Kanaaf iddoo jirtanii paasteroonni, hojjetoonni wangeelaa, barsiisonni wangeelaa, luboonni, geggeessitoonni waldaa ergaa kana iddoo dhageessan hundumaatti gara Waaqayyootti deebi'aa, qalbii diddiirradhaa, qalbii jijjiirrachiisaa saba koo. Yoo akkas ta'uu baate itti gaafatamummaan jalqabaa kan keessanii deebi'aa jedha Gooftaan.